Akkootiin turubaantii qeyroo garba ayyaanota garagaraa walqixxiilee adda addaa uummata bohaarsuu fi aadaa fi guddina artii Oromoo keessatti warreen biyya kana keessatti gumaacha guddaa bahaa jiran Arraas Cidha akkasumas Hamzaa Mahammadii fi Raasoo Aadam irratti isin bohaarsuudhaaf baantii qeyroo garba kunoo asitti argamanii jira. Artistoonni keenyaaf hundi isaaniitu as kunoo wajjin jiran. Artistiilee Yuyyaa Muhtaar Aadam, Roonaa Birraa, ogeessa kaameeraa filatamaa Abdunaasir Muhammad akkasumas Abdusamad Muhammad jennaan hundi keenya warra jirraa jira kan isin bohaarsuudhaaf sirboota haaraa fi kanneen nuti wallifamanis hundaa'uu qabannee isin bohaarsuudhaaf qophoonee jirra. Maarree akka xumura cidha kanaan dhufaana turan afeerraa keenya baantii qeyroo ganama waltajjii bohaarsuu fi uummata gammachiisuudhaan beekamti. Kanaafuu baantii qeyroo ganamaa wajjin bohaartii gaarii madaan isiniin ja'a. Beeksisaan baantii qeyroo ganamaa Artist Roonaa Birraa Barentooti. Maarree baantii qeyroo ganamaa diraamaalee fi sirboota garaagaraa hundaa'u maaltu dhabame isiniin jetti baantii qeyroo ganamaa. Bakawan muda